Qophii keenyaarraan mariin mootummaa Itoophiyaa fi fandii maallaqaa addunyaa dhimma liqaa irratti gaggeessaa turan waliigaltee malee xumuramuu Aksuumitti waa'ee daa'imman lakkuu mataan isaanii walitti qabatee dhalatanii isinitti himna. Dhimmoota xiinxalaaf qabanneen ammoo baankiin daldalaa Itoophiyaa suura maamiloota isaa maxxansuun seera moo seera mitii jechuun ogeeyyii gaafanneerra. ሕግ የሰውን ምስል ከሰውየው ፈቃድ ውጪ ማውጣት seera duratti hayyama nama sanaa malee suuraa isaa ifa baasuun maxxansuun dhorkamaadha. Garuu immoo gochaawwan addatti ilaalaman jiru. Rakkoo daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay falli maal ta'a? Odeessa ispoortiis qabna. Angalaanaa Balaay dhiyaadha. Dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF akkaataa deeggarsa maallaqaa Itoophiyaaf taasisuu irratti aangawoota Itoophiyaa wajjin mariin torban lamaaf Finfinneetti gaggeessan waliigaltee malee xumurame. Haa ta'u malee dhuma ji'a kanaa Waashingtanitti mariin jalqabame akka itti fufu IMF gabaaseera. Itoophiyaan rakkoo dinagdee ishee furuuf IMF irraa liqaa doolaara biliyoona 3.5 gaafatte. Ragaaleen akka agarsiisanitti duraanuu idaan doolaara biliyoona 28 ta'u Itoophiyaarra jira. Kana waan ta'eef mariin IMF fi Itoophiyaan gaggeessaa turan itti bahisaa maal ta'innaa kan jedhu akkaan eegamaa ture. Kana dura marii chaayinaa waliin taasifameen Itoophiyaan liqaa ishee achi siiqxee akka kaffaltu waliigalamee ture. Kanaanis maallaqaan ma'idaaf kaffalamuu qabu doolaara biliyoona 1.5 qusachuu ishee bulchaan baankii biyyaalessaa miseensota paarlaamaaf himanii turani. Biyyoota lixaa maallaqa Itoophiyaaf liqeessan waliin waliigaluuf ammoo mariin IMF waliin taasifamu Itoophiyaaf murteessaadha. Baatii muddee keessa gareen liqeessitoota biyyoota badhaadhanii Paaris Club jedhamu Itoophiyaan IMF waliin mari'attee yoo waliigalteerra geesse malee maallaqa duraan liqeeffatte hanga bara 2025tti turtee akka kanfaltu hin goonuu jedhanii ture. Itoophiyaan bara 2022 gara dhumaa yeroon liqaa itti mijeeffachuu qabdu jala darbee as sagantaa liqii IMF argachuu hin dandeenye. Dinagdeen biyyatti ammoo sababa qaala'insa jireenyaa, hanqina sharafaalaa fi liqaa kaffaluu dhabuutiin rakkoon mudachaa jira. Itoophiyaan IMF waliin mari'attee waliigalteerra ni geessi yoo ta'e malee biyyoonni Paaris Club waliigaltee duraan tureen idaa kanfaluu qabdu nuun jedhu jechuun ogeessi dinagdee Dr. Abdulmannaan Muhammad BBC'tti himan. Kana jechuun Itoophiyaan liqaa ishee achi siiqxee kanfaluuf waliigalteen IMF waliin taasistu akkaan ishee barbaachisaa jechuudha. Biyyoonni kun liqaa Itoophiyaarraa qaban yeroo itti kanfalamu yoo achi butan Itoophiyaaf aara galfiidha ka jedhan Dr. Abdulmannaan dirqama waliigaluu qabdu jechuun isaanii immoo Itoophiyaa muddama keessa galchaa jedhu. Kun immoo mootummaa Itoophiyaaf mata boboodha. Sababni isaa idaa kaffaluuf maddi galii biyya keessaa fi sharafni alaa dirqama waan ta'eef. Gama kaaniin Itoophiyaan baatii muddee keessa kanfaltii dhala yuuroboondii irra jiru kanfaluu dhabuun biyya Afrikaa sadaffaa liqaa kanfaluu dadhabde taateetti. Mootummaan garuu kanfaluu hin dadhabnee maamiloota alaa liqaa kennan walqixa ilaaluuf malee jechuun deebii kenniteetti. IMF dabalatee dhaabbileen faayinaansii idil addunyaa biroon Itoophiyaan humna birrii akka laaffistu gorsu. Marii qondaaltotni IMF aangawoota Itoophiyaa waliin taasisan irrattis hamma sharafa birrii fi sharafa alaa baankii fi gabaa seeraan alaa gidduu jiru akka sirreessituu fi dhimmoonni akka sarbama mirga namoomaa ulaagaawwan IMF akka ijootti kaasuun falmiin irratti gaggeeffame keessaa ta'u ogeeyyiin dinagdee ni ibsu. Naannoo Tigraay magaalaa Aksuumitti ijoolleen lakkuun mataan walitti qabatee dhalatan. Hospitaala waliigalaa Yuunivarsiitii Aksuumitti Daayireektara meedikaalaa kataan Dr. Tsaggaayee Taklaayimaanot ijoolleen dhalatanis ta'e haati fayyaa gaarii irratti akka argaman BBC'tti himan. ጭንቅላት ለጭንቅላት በጣም ሬር ነው። በዓለም ከሚወለዱት 2.5 ሚሊዮን ህፃናት አንዱ ነው። እንደዚህ አይነት መታን ወልቲ ቀበቴ ደለቹን ጨራን ሰባዬ ጥቃዳ አዱኛ ረት ጆሌ ሚሊዮን ለመጡቃሸን ደለተን ኬሳ tokko qofaadha wanta akkanaa mudachuu kan danda'u. Yeroo baranne wanta akkasii mudachuu akka danda'uu fi addunyaa irrattis akka mudatu waan baranneef ana homaa natti hin fakkaanne. Maatiin ijoollee kanaa garuu fudhachuuf itti ulfaateera. Keessumaa haati abaarsa waaqayyooti waan jedhu dubbatan. Sababni kun itti uumamuuf qabatamaan kana jedhu hin jiru. Garuu tilmaamni garaagaraa jira. Ijoollee lakkuun gaafa uumaman bifa lamaan uumamu. Inni tokko hanqaaquun gaafa gargar ba'uu guutummaan guutuutti gargar hin baane yoo ta'e walitti qabatanii dhalachuu danda'u. Bakki isaan itti walitti qabatan mataa, laphee, garaa yookaan naannoo teessumaarraas ta'uu danda'a. Tilmaamni inni lammataa ammoo lakkoowwan hanqaaquu lamarraa uumaman seeliin wal fakkaatu yeroo walitti dhufan ta'uu mala.
Ijoolleen kun mataan isaanii walitti qabatee dhalachuu isaaniin sammuu tokkoon yaaduu carraan lubbuun jiraachuu isaanii hangami jennee Dr. Tsaggaa'ee gaafanneerra. ለማወቅ ተጨማሪ ምርመራዎች ያስፈልጉናል። አንድ ጭንቅላት ሊኖራቸው ይችላል። ምናልባት እንደዛ አንድ ጭንቅላት beekuudhaaf qorannoo dabalataa gochuu nu barbaachisa. Sammuu tokkos qabaachuu danda'u. Tarii sammuu tokko qabu yoo ta'e waan wal fakkaataa qabu jechuudha. Dhibbeentaa 50 kan ta'an osoo hin dhalatiin du'u. Warri hafanii dhalatan dhibbeentaan 25 ammoo dhalatanii sa'aatii 24 keessatti carraa du'uu qabu. Dhibbeentaan 25 hafan ammoo jiraachuun isaanii haala garaagaraa irratti hundaa'a. Kutaan sammuu hiddi dhiigaa waliin qooddatanii jiru taanaan gargar baasuudhaaf salphaa ta'a. Kanaaf carraa jiraachuu qabu. Wanti isaan waliin qooddatan waan hedduu yoo ta'e ammoo ulfaataa ta'a. Naannoo Tigraayitti sababa waraana waggaa 2 gaggeeffameen bu'uuraaleen fayyaa hedduun manca'uu isaaniin haadholiin ulfaa hordoffii fi wal'aansa isaaniif barbaachisu argataa hin turre. Kun ammoo rakkooleen walxaxoon akkanaa akka mudataniif sababa ta'uu malaa jedhu ogeessi fayyaa kun. ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ያው የጤናው ሴክተር በጣም እጅግ ነው የተጎዳው የነበሩ ወራና ወልቀበቴ ሴክተር ፈያ ባየ ሚደበ ማሽኖኒ ቱራን ካን ፍደተመኒ ካን ሞ መንጫኔሩ ፈከኛፍ ሆስፒታል ኬኛ ኬሰቲ ጆሌ ረኮ ኡማማ ገራገራ ቀበን ካን ደለተን ሄዱ አርግኔራ ረኮን አከና ካን ዶፉ ቶኮፋ አንቀነኛ ተመዳለዋ ደቡራይ ከምብራሞ የሮ ወራና ዱካ አወን ገራገራ ኬሳ ኬሚካለወን ባህኒን ወልቀበተ sababa waraanaan bu'uuraaleen fayyaa sababa miidhamaniif dursinee qorannoo gaggeessinee gargar baasuu waan hin dandeenyeef wantoonni akkanaa heddummataa jiru. እንደዚህ አይነት ነገሮች እየበዙ ነው ያሉት. Torbanoota dura rakkoo teeknikaa mudateen maallaqa miiliyoonotaan lakkaa'amu maamiloota isaan kan jalaa fudhatame baankiin daldala Itoophiyaa maamiltootni maallaqa kan isaanii hin taane fudhatan akka deebisan watwaatee dhumarratti kanneen hin deebisne suura isaanii saaxileera. Gochaan baankichaa seerawaadha moo seerawaa mitii ka jedhus ijoo dubbii ta'eera. Abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Taammiraat Kidaana Maariyaam bu'uura seeraa gocha kana gabaabsanii nutti himaniiru. ሕግ የሰውን ምስል ከሰውየው ፈቃድ ውጪ ማውጣት seera duratti hayyama nama sanaa malee suuraa isaa ifa baasuun maxxansuun dhorkamaadha. Seera siivilii yookaan fitaabeerii keewwata 28 gubbaatti suura baay'isuu fi maxxansuun dhorkamaadha. Garuu immoo gochaawwan addatti ilaalaman jiru. Maxxansuun haalli itti danda'amu ni jira. Fakkeenyaaf poolisii fi qaamoleen isaan ilaallatu suura nama barbaadamuu maxxansuu danda'u. Kan biraa immoo haqaa fi yookaan murtee seeraaf nama barbaadamuu yoo ta'edha. Kana gochuuf hayyama nama sanaa argachuun hin barbaachisu. Haalli kan biraan suurri maxxanfamuu itti danda'u nama gocha badaa isaatiin beekamu kan ilaallatu yoo ta'edha. Maamiltoota baankichaa sirna elektirooniksii waan heeyyameef maallaqa ofii qabaniin ol baafachuun deebisaa yeroo jedhaman deebisuu diduun nama hojii isaa badaan beekamu jedhu jalatti ilaaluun suura isaanii maxxansuun sirriidha kan jedhu gaaffeedha. Nama hojii badaasaan beekamu suuraa isaa hayyama malee maxxansuun danda'ama jechuun kana ni dabalata jennee yoo hiikkanne maxxansuun sirriidha yaada jedhutti dhufna. Warra gocha badaan uummata biratti beekaman malee warra kana hin dabalatu yaadni jedhus ka'uu danda'a. Kanaaf dhimmichi falmisiisaadha. Biyya Swiidinitti abukaatoo ogeessa seeraa akka ta'an obbo Lataa Jimaa Raamatu ammoo gochichi yakka kaaniin addatti bu'uurri itti ilaalamu natti mul'atu jechuun suura saaxiluun ni deeggaru. Poolisiin namoota yakka raawwatan nama kana hin barbaadaa jedhanii nama ajjeesanii dhokataniiran hanna raawwatanii shororkeessummaa keessa hirmaataniiran suuraa isaanii baasee namoonni kun hin barbaadamoodha jechuudhaan garaagarummaa maal qaba laata jedhu tunaa dhufuu jiru ammoo garaagarummaa namoota yakkaa shakkamanii kamiiniyyuu tokko miti jarri kuni eega maallaqni baankii baduun Guruubdi ta'ee atleast mallaqa kana ammoo namoonni baasan namoonni mallaqni raggale kun yoo argamee jiraate fi namoonni kun akka deebisan baankiin beeksisa baasee beeksisan yoo hin deebisne namoonni kunniin shakkamoodha jedhee suuraa isaanii isaan illee amanamaa ta'anii tirastii mallaqaan baankii waliin qabannee baankii qotii maaliif eeguuf dirqamaa kan jedhu ani akkasitti hubadhe. Ammoo maamila ofii bifa kanaatiin badii ofiitiif bifa kanaan deebii kennuun yookaan adamsuun ofirratti hojjechuu akka ta'etti warri yaadan jiru gama sanaa wanti isin jettan jira. Taaneefi dhugaadha bizinees rileeshiniidha lamaan iyyuu walii amanamaan jiran jechaan baankiinis namoonni miseensa baankii isaanillee duraallee mallaqa isaanii seera ala fudhatan yoo ta'e isaanis fedhii isaanii waan neenneef
biizinesi riileeshinii akkasuma guddaa akka gochuu danda'a biizinesi baankii to'achuu dadhabaniyyuu ani mallaqii akka kaasuun fidadhu amma jecha baankii fi to'ataan jira waan ta'e mallaqni baduu danda'a jedhee waan yaaduuf jecha lammata gaaf mallaqni badellee ammoo suuraa kee baasan yoo taate dhugaan achitti fayyadamuu dhabuu danda'a ammaan baankiin kana miidhamuu danda'a kana jechaan garuu baankiin namoota saamanii gaafachuu hin danda'an jechaa miti namoota saaman gaafachuu hin danda'a baankiin. Tibba kana daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay iddoolee naannoleen lamaan kiyya jedhanii irratti wal dhabanitti dhibdeen irra deddeebiin ka'aa sagaleen dhukaasaas dhaga'amaa jira. Mootummaan federaalaa naannolee falmisiisootti bulchiinsa erga waraanni kaabaa eegalee ijaaraman diiguuf qabates dura dhaabbannaan isa mudachuu hin oolle. Dhimma wayita waraana uummata kutaalee lixa Tigraay keessaa buqqaan deebisuu fi riifarandamii gaggeessus akkasuma muddama uumeera. Ofii dhimmi kun nageenya walitti bu'iinsa guddaa kan biraatti guddachuu danda'a. Furmaatni jiru maali? Dippiloomaatiin UN duraanii obbo Baay'isaa Waaqoyyaa gaaffilee kanaaf deebii kennaniiru. Ani haala amma jiru alaa taa'een ilaalaa waanuma iddoo adda addaa dhaga'amu kaasee hin jedhee haalli namatti deemaa jiru kun akkama deemutti gadeedha biyyaa fi tollinni kana dura turee waan inni sabarratti fide hundumatti argeera nama du'a namaa. Ekonomiin biyya akkasii gadi baduu isaa maal kana hundumaa irraan margee deebi'ee iddoo badii sanatti immoo wal argina jedhanii gamana laallatanii walitti lallabuun kun wanta ta'u natti hin fakkaatu gaariis miti sabaafis eenyumaaf iyyuu. Kanaatiifituu xinnoo ishee tasgabbii argatanii ta'anii qawween utuu hin ta'in afaaniin haasa'anii. Murtoodhuma amma dhumaatti isaan deemsullee argachuu dadhabanii ammoo danda'ametti wal jaallachuun isaan irra hin jiru wal bukkeedhumatu wal jibbanillee wal bukkee jiraachuu danda'uudhaaf irratti dubbachuutu irra jira. Haala qabatamaa qaamolee lamaan naannolee lamaan gidduu jiruuni mootummaan barfateera furmaata gochuudhaaf dhimma kanaaf amantaa jedhu qabdu yeroo fudhachuunsaa oo balaanii akka hammaatu qaawwa yookaan hayyama kennuu ta'ee isinitti mul'ata? Ani akkuma jedhu abaluu caalaa kana gochuu dura turee abaluutu kufee abaluutu waan waadaa galee jiruudhaan isheenee dubbachuudhaaf natti cima garuu. Walga'iin waliigalteen Piriitooriyaatti godhame suni lamaanuu isaaniitu walii godhe taanaan jiruurra oolu turre jira. Akka yaadametti akka inni jiruurra oolle beekamaadha. Kana dura dafee dhumuu dura ture amma warraatti iyyuu akka kana ta'uunsaa sirrii miti. Muuxannoo keessan amma duraa biyyoota adda addaa keessa jirus itti gootanii kan nutti himuu dandeessan falli gaariin. Ituu maal ta'eeti amma mootummaan federaalaa ejjennoo bakkoota falmisiisoo kanatti riifarandamii gaggeessinee uummatni haa murteessu jedhu qaba. Isa sana naannoon Tigraay waggoota 30 naannoon bulchedha waan ta'eef fudhataman qabu waan jedhu kaasa. Isiniif riifarandamiin furmaata sirriidha. Kan isaan walii galan maa'inni akka seera biyya sanaatti konstituushinii biyya sanaatti murteessan irratti walii galanii booddee akka konstituushinii sanaatti murteessutu jira. Kuni garuu kun politikaal isteetmentiidha, liigaal isteetmentiidha. Dhugaan lafarra jiru garuu callumattee referendamiidhaan soluushinii finna dhugaadha. Referendam jechuun fedhii sabaati. Fedhii sabaa caalaa immoo waan kan biraan jiru biyya lafaarra. Waan sabni sun barbaade ta'utu irra jiraadha. Gaaffii guddaan jiru garuu saba isee jennu kun saba isa kami? Eenyu sabni kun? Saba irra achi keessa jiraatudha moo? Saba warra jiraachaa turedha moo? Waggaa 30 dura isa turedha moo? Isarra kee jirudha moo? Sabni kun eenyu kan referendamii kana keessatti qaama fudhatu jechuu qooda fudhatu kan jedhu kuni gaaffii guddaadha. Iddoo irratti wal lolan sana irratti sabni murteessamu jedhamee referendamiitti geessamu kuni wanta laayyoo fakkaata karaa seeraatti ammoo ilaaltu garuu jiruurra oolchuudhaafi saba san jiru sana eenyu sabni kun kan kana keessatti qooda fudhatee murteessu kan jiru dhaga'uudhaaf garuu biyyi lafaa qofaa miti biyyi lafaa baay'eenuma rakkina guddaarra jira. Poolisaariyoo kun waggaa 50 ta'uuf jedha. Siiriyaa fi Israa'el gidduu yoo ilaalte akkasii. Palestiinaa ammayyuu fakkeenyaaf eenyu kan kun biyya lafaa guddaa jira kan keessa akkitti deemaa jira. Ulaagaan yookaan haaldureen buqqaatota sababa waraanaa yookaan dhibdee sanaan buqqaanii qe'ee isaaniitti deebisu furmaata siyaasaa dursee dhufuu qaba moo haaldureewwan eegamuun naannoo sanatti irra jiru maal fa'aadha? Lafarraa jalqabuun nurra hin jiru. Mirga dhala namaarraa jalqabuun nurra jira. Jarri kun qe'ee isaaniitti deebiin erga dhufanii booddee waa'ee lafi kun abaluu bira abaluu. Nuuf ta'a kan jiru
booda dhufa. Garuu mirgi dhala namaa kun maal jennu warri qe'eesaatii bahee qe'eesaatti deebi'utu irra jira. Warri humnaan hiriirame kun. Kana gochuudhaaf of course ulaagaa jira. Mootummaan wanta kana responsibilii fudhatee gargaarsa biyya bakkee jinis haa ta'u qofaasaas haa ta'u saba kana qe'eetti deebisee mirgi isaanii mirgi dhala namummaa isaaniis mirgi konstitushinaal isaaniis eegamee fi erga jedhee booddee jarri kun firii ta'anii murteeffatu firee isaanii. Garuu kana gochuudhaaf akkuma jenne ulaagaatu jira. Utuu lolli jiru utuu warra achi jiru isaaniin hadhufan jedhee waliigalee harka bal'isatee hin simatu taanaanii dhaqanii walitti isa walajjeessuun dhufaa hin ta'u. Dhumarratti ammoo oduu piriimiyeer liigii. Piriimiyeer liigiin Ingiliz boqonnaa 7 booda tapha lammataa walakkaa torbaniitti gaggeessuu kaleessa eegaleera. Galgala kana ammoo taphootni gareelee liigicha dursaa jiraniin godhamuun eegama. Daqiiqaawwan muraasa booda Arsenaal dirree ofiitti kilaba sadarkaa 18ffaarra jiru Luton Town falmata. Ittisa gaarii ijaaruu ka agarsiise Arsenaal tapha kana garaagartummaa goolii 3 waliin akka injifatu tilmaamameera. Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Chris Sutton tapha kana Arsenaal dursee to'achuun tolchee mo'ataa jedheera. Galgaluma kana sa'a 4:15 irratti ammoo sadarkaa sadaffaarra ka jiru Manchester Cityin arfaffaarra ka jiruu fi morkataa cimaa ka ta'e Aston Villa waliin Etihaditti taphata. Maashinni goolii City Erling Haaland ga'umsa tapha Arsenaal irratti agarsiiseen taphataa liigii lammaffaatii qeeqa jedhu simateetu tapha har'aaf qophaa'e. Cityin tapha kana irratti qabxii 3 ni dhaba taanaan garaagarummaan Liverpool waliin qabu jalaa bal'ata. Kanaaf akka ta'ettuu ni mo'ataa jedhamee tilmaama argateera. Saatan tapha kana Cityin 2-1 injifataa jedha. Tokkoffaarra ka jiru Liverpool kamisa dhufu dirree isaatti Sheffieldin yoo morkatu goolii 5-0 injifatus jechuun tilmaame. Taphni guddaan kamisa eegamu ka biraan kan Chelseaf Manchester United Stamford Bridgetti walitti fiduudha. Tottenham West Hamin walqixa bahuun abdii Champions League United lalisiiseera. Saatan tapha kana Chelseatu 2-1 injifataa jedhee tilmaame.